fuudhuu kana keessatti waa hedduu jira. Akkuma ergamaa rabbiidhaan namni of eeggataa ijallee qaqqabaa jechuudha. Ija akkana karama deemaa bakkuma hundatti ija akkana ija keenya gadhiifnee waan haraama ta'e lallaaluun booddeen isaa badaadha. Keessattuu namni quraana qoma kee qabu ija isaa qaqqabuu qaba. Akka nagaan qaqqabu immoo wanni kunuunsa barbaachisa. Sansanii fi jechuudha. Alhamdulillah rabbiin aqibaa tushuu jenna. Maasha Allah baarakallahu lakumaa jenna. Mee dargaggoonni waan fuudhuuf barbaachisu hunda waliin gahanii manallee kan qaban jiranii hatta haga makiinaa dhuunfaallee konkolaataan dhuunfaa qabaatanii kan hin fuudhne jira. Yeroo tokko waruma fuudhe kanatu aboo silaa osuma fuudhuu dhabnee laaxxe mataanii jiran akkas wayya turee gubannee maal jedhanii warra fuudha kanarraa akka fagaattu warra si godhu jira. Kan nama burjaajessu jira balaa haasahan. Waanuma bakka rakkoo malee wanti biraa yeroo mara wallalu jaarsaa fi jaartiin irsaa fi niitiin wallalu malee wanni biraa akka hin jirre fakkeessanii nama mul'isanii tokko immoo sodaata. Tokko immoo akka hawaasaatti ilaalama. Hawaasi tokko maatiin warra nadhoodha. Sharxiin isaanii xiqqoo jajjabaadha. Akkana yoo goote malee akkana yoo goote malee akkana yoo goote malee jedhanii mucayyoollee mucattiillee miidhanii akkasumallee dargaggoollee akka gara fuudhaatti hin deemne karaatti cufanii wanti akkasii ni jira. Kabiraa immoo numti dargaggoon illee numti fuudhuu deemu kuni mucaa akkanaan barbaade sharxiin jirre shartii dhibba barreesseeti intala akkana jedha wanni sun umman argamu waan akkasiiti. Umuman warri nadhoodha waan guutamuu qabu maharillee ta'ee shillimaatas ta'ee waan hunda gadi qabanii laaffisuu qabanii shabaabaaf fuudha laaffisuu qabanii mucayyama isaaniitiif illee haraamarraa eeguuf jecha heeruma ishiif laaffisuu qabanii nama ergamaa rabbii nama isa khalaqa isaa jaalatan nama diinii qabu jedhanii nama akkasiitiif kennu qabanii shabaabni illee inni fuudhaaf deemu intala akkana jedhee waa hedduu baay'isa osoo hin taane mucaa akhlaaqa qabdu akkuma ergamaa rabbiidhaan lijamaalihaa lihasabihaa limaalihaa lidiinihaa jedhanii fadfar bidaati diinii tarbiyat yadaak ka diinii qabdu ka akkasiisan filatee fuudhatti isheenuu qabaa fuudhee akka sodaatan sanii miti ka qabu silaanuma qabaa rabbiin itti inda'aa fi ka hin qabne immoo rabbiin yakuunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli jedhanii ergamaan rabbiin fuudhuun kunis sababii rizqiiti sababii ilmii siiba namuuti waa hedduu wanni mataan kan kellee xiqqoo sammuun kan kellee xiqqoo raftee argata boqonnaa argata kanaafuu khayrii hedduu qaba sodaatuun qabanii itti isheenuu qabanii jedha.